namni saasuma keessa tajaajila jilaatu ka'een dhalootatti odeessa higeeti jaara harkikee kan ormi dhaabeen jabeessu bara fiteen burkutaa'u hundee dhalootaati keessu manni kee anaaf ta'eera inirratti dilbeenyaadhu abdiin dhufummoo hin jaala dhallanni sirraa argadhu manni kee anaaf ta'eera inirratti dilbeenyaadhu abdiin dhufummoo hin jaala dhallinaan sirraa argadhu manni kee anaaf ta'eera inirratti dilbeenyaadhu abdiin dhufummoo hin jaala dhallinaan sirraa argadhu manni kee anaaf ta'eera inirratti dilbeenyaadhu abdiin dhufummoo hin jaala dhallanni sirraa argadhu Elshaadayidha gooftaanii danda'a dhufna qabeessa hundee mootummaa dhukkuba kisee sirraa balleessa ergaa isatti waamamteen simboyyaafatu mataan kee galmeessaa irratti barraa'e yoomuu naaqamuu maqaan kee gooftaa keetti agarsiisi ba'aa keessa sitti ulfaate rakkoon keessatti hin ulfaatu fannoo Yuusuf jedhee baate. Karaa Yesuusiif malee fayyinni hin jiru gonkumaa isa yoo amanuu baatte kan si eeggatu dhugumaa hoolala dadhaabuunaalee inni akkasiin ajjeesne kaayyoof karoorri seetaanaa karaa waaqa akkatti hin beekne gaarii sitti hin fakkaatiin dhumni isaa fokkisaadha garuu warra faayidaansaa hundumaa gammachiisaadha meetti yaadii ilaali kan barbaadamu jireenya dafii Yesuusiin fudhadhu isa siif kan falee beenya. Namaaf gadi hin danda'amne waaqayyoof hin danda'ama irruun dhaloota rakkisu karaa isaa guutee argama akka waaqolii olmoota oduudhaan miti hojiisa du'aa jiraataa taasise agarsiisa dandeettiisa seeta dayyuu gad darbaate aangoo isaa irraa kaase mootummaa laphee jabaatu galaanaan haree mancaase akka gartuu ija isaatti ijoollee isaa kunuunsaata boolla leenci keessa jiruufi abidda keessa ulfaata karaa dhugaa fi jireenyi argamni isaa